Manni keenya boosse. Leelaa soomtu. Fida waan ofii waan nama bira. Laaftuu aduu nyaarra eenyuun fidan nama biraa. Fatiyatu jira. Basa Fatiyaa asuu moollaayiti jira nama bira namni biraan jiran saadaan illee nama keessaa qabdi. Dhiirumaan beekuun. Inkiliidha dhiiran beeku sini galee. Jiru namni. Ati dubartii taate waa'ee jaabboo sagal barreessitaa subhaanallah. Itti hoo'ee fuudhinoo gara baatittan. Namni hin jiru namni afuraffaan gaa'es gara keessaniin hin jiru. Qoyaan hin laalame. Anannanii anannanii anannanii. Ati maal? Wallahi laazim. Okay. Kanas na ana bira leen jiru namni nama sadin tanni malee namni bira nama hin jiru. Akka waliin taphataan nan ba'a. Yaa nam. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, tap goda. Koppilink goda. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jara wallahi alhamdulillah. Alhamdulillah wallahi alhamdulillah. Sidu Dubai mukhair wayya. Dalaga dafi. Af Somali matqan. Af Somali matqara. Makara. You Somali? You are Somalian? Ana af Somali magara. Magara af Somali. Maal jedham? Nin beeka afaan Somali jechuudha isa. Nin beeka afaan Somali jechuun. Maal jechuudha na barreessaa gaa'is dafaati. Waa'ee geemitii natti dhufte fakkaata. Ayyaanaaf deemaan jira. Ayyaana isa kam? የትኛው አያና ነው? አረፋ ሞ አንተ አጃይብ ነው። አገሱመቲ ሞ አሚጋ አፍ ሶማሌ መገረ ኔሳ ጀዲኒ You know this comment? Hortabal isoga wan garamaya af Somali jadini. Bismillah jole nuti afaan Somali bet. Ana qofatin beeku bini. Min maalan no? In beeku jadini. Yer wagaranessa. Mamme. Anta koy ket no. የለመድከው ወይ ሳበርተ ቆይ Yes, I am this morning and find that Oromo women are very happy. Maman jechuudha kun. Ani dubartii Oromoo. Yes, I am this morning jedhe. Ani ganama kanaanii jedhe. And find that Oromo jedhe. Ani Oromoo barbaadaa jedhe. Women jedhe dhalaa jedhe. Are very happy jedhe. University waliin baranne. Qoy amma wanni jedhe kun hiikkaasasnii galeera ishee ingiliffamu naa toroggomaa sila Somaaliiffa naa toroggomaan jedhamti. Amma immoo diyaaspooraanis jala jiraattan ingiliffa kana naa toroggomaa dafaa. Somaaliiffaan naa canaannaqu. Achiin ingiliffatti naa darbe. I'm not understanding English language because I'm teaching English for Ethiopia, not international English. This English comment is very long, very like this. Small, slow, small. How are you?
And what is your name? How old are you? Where are you from? Like this. Like this in English. Small, small, good. لكن بلا like this long, very long, too much. King Ahmed ما كل فيها وأنا من بيكون التميان. قال أبر إنجلي فديران دندون إنجلي فتكو أنا نقافتن عندي بس منسي إنجلي فديرا قرو بيكو. Kanyata sah luga jette waji Kenya usiduna. How are you? Yeah. Look, like this, good, very good. How are you? Thank you. You are beautiful woman Oromo. Problem. Hortabal isoga. Very problem. This long. Not long, but long. Long, like this. How old are you? How are you? Yes, this good. How old are you? This good. Where are you from? Good. Akkatti waliin haasofna malee ingiliffa dheeraasaa fuutee jechuudha. Gaara sanaan yoo baaste ani si hiikuu hin danda'u. What are you doing? I'm sitting. I am sit down and under the table. No, up the table. On the table. I am sit down on the table. Level is ikatega natagarsiisu latte. Not under the table, on the table. On the table, okay? Maal kolfi tamma level ke ikatte jechuudha hin yetel kan banta jalatti. Mindinnaw? Level ke ikachuni akka yaadadhe aaruu fi moo akkanii سيما سجنا أولي بلو في قوي من دون نفسنا زين نجر. Where are you live now? In my house. Now in the house. Follow God at Topuani san. Follow God and Nidi Bakud. Topuani can I give Tara can I chuda Dina Najalatika Milixis. Hortabal isoga, why you like cut-cutting? Why you kick it white like this? Why? Why cut-cutting? Why you cut-cutting? Why you kick it? Why? Fati amal tijirti ragata tijirti motergana ndaha nazi chugara muchin nazi game lich out na wadani milikoti hitu hezet ya bilbila blati nasilala. Gote na rat cancel gote. Ada fate fafi jini da geta tirga debita tish dra da manzi kani ila minu ni gillahi bal chawat njette dak gote. Rip English sadu. Nama diba nazila manjich da mola ku pinjette chak gote. Betu mana rugu bilbila blati jara jara. You marry me jadin me. Manja chuda. Nafuta jachuda bar. Natterum tao kan nafuta jachuda. Uga, I don't understand this language. This language is Oromic. Nabeta sadiye. Hada dira simbeku. Hada dira finjate kamitti si beka Zabiba Shifa. Zabiba Shifa kuni kan Ethiopia jirtu mo. Kani biyya kootiti mo. Follow wala qabnu simbek ne garu. Ati ciree dhirsa keetii gootee intala way sa'aatiin kun sa'aatii dalagaa deemanudha. Yaa hortaa baal isooga akkam naguma means salam alaikum like this, good morning like this. Fatiha minu nashino qiddim nya sadaka lillaman bilan sillik bishi hiç nizi lama nish da moge mi cha ili kubinyal ndeni al chawat mine yote cancel mali gote
Maaliif goote? Bilbila biraatiin himas jirti. Bilbila biraatiin laayivii irra jirti isaa bilbila isa kaanii. Wallaahi naman taatu. Achi laayivii irra teessee asii immoo seente. Awwaanuma asiin jettu ilaaluu dhaadheetan bilbila biraatiin asii ilaalaan iyyuu asiin itti ergadhe. Yeroon asii itti ergadhu hechi nisi lammaanyosh dammoo neekee maali caawwate miidhugasi jettee xaqqa goote. Micaa ollaa keetiiti. Wallaahi sin barree Zabiibaa Shifaa waan nama raggaxaatti. Where are you angry like that? Why? Okay, I am not angry. I am not angry. I'm very funny. Funny. Funny jedhe. Funny isa abbasamu yaademu. Funny. I'm very funny. I explain what one my friend like this. Funny jedhe bar. Ijoolleen biyya arabaa jirtan machees funny hin beektu miti. You teach me language of Somali. I teach you Oromic. And English, I'm English very good. I talk too much like this. Yeah. English, not... I understand English, but talk, not perfect. Yeah, everything you write comment, I understand. But talk problem, this, like this. English, I want talk. Dubbachuun fedha garuu hudheena qabachumaa jechuudha Ingiliffaan. Ani haasa'uutu hin barbaadu asitti hudheena qabaa jechumaa jechuudha. Hudheena qabachumaa jechuudha. Kach. This one. Bar ani akka an of beekuttiin si beeka. Yaa bareeddu wallaahi ergan biyyaa baheen beektaa adda waggaa 8 moo maali? Kunoo nama dagadhee, nama irraanfadhee. Zehudation, yeah, Zehudation. Ayu, ati sammuun kee moo? Sammuun kee sammuu miti bar. Zehudation. Yeah. Ay hayyu. Ati moo na fudhattee gadalii galtaa barati. Ay hayyu. I am Somali, but I love Oromo people. Yeah, this is Gara Tabba Fikir Shuye. Gara Tabba. Aywa. Wallahi sama. Wayne mucaa ko. Yuu wallahi si bareera. Follow na deebisii bannaatish keessaa wal arginaa keessaa ni dubbannaa. Ishi? Ay Zabiibaa wallahi si beeka. Si bareera Zabiibaa Shifaa. Ay habiibti wallahi. Yaa wallahi si bareera. Haadha dhiiraat na reediin Temma dhiiraa qamisii uffadhu rabbiif rasuuleedhi. Inna, where are you go? Somali. Write comment. Ingiliffanu deebihi dafiinu bira halkani wallahi. Ndee maal Ingiliffana saara bar Somaalichi yeroo inni gaaffii na gaafateen iyyuu deebisaa jira bar. Ndee isin ikkoo waan mansin medhee lafa duwwaataa saaru seetu. An Somaalicha wajjin saa jira. Write comment. I waiting you. Write comment. Let's go. Anu siif hiikaabshir ko ati moo Zehudation jettee miyam si duulubbuu wayyee an fiqiriin keessanii immoo hadha garuu baay'ee tokko overii natti dhufe jechuudha na ajjeesaa jira si duu smart thank you kunoo faaruun inni hadhaa qobaadha wallahi maaluma akkanarraa argattan hin beekuan bakka hadhaa fiqiriinaa kennaa jirtu jaalalaa kennaa jirtu na faarsaa jirtu bakka jaalala callistanii jaalala naa kennaa jirtu warra. Thank you so much. I love you too. Mareko. Why sister in qabdu lubbu. Why fuuchuudhaaf inni kun immoo. Yeni buchee.
Tokko na jettu mucaa si dinki yaadadha. Mucaa si jechuudha. Si lubbuu. Somaalitti nu jalaa hin galini arsiin irraa. No. Biratti galuu miti bar. Koomentiidhuma uummata Oromoo hin amanini bor maraatu siin jedhi. Si arrabsanii kuufanii si jaallataaranii berii. Jira. How are you doing? I am... what are you doing jedhama? How are you doing jedhama? Injiinara gaaroo sirreeffadhu Ingiliffa kee dura. Hin beektotanii taphachuudhaaf. Na gowwoomsuuf waan barbaadan barreessitanii. Hin maalannamu. Hin beekaa baran. How are you doing naan jedhaa kun? Min maalat nama? Ajedhu kabeeku na beeka jedhini. Yaa wallahi kabeeku na beeka. Sirrii jedhee. Indee how are you doing naan jedheem. What are you doing naan jechuu qaba tureem. Maal taateeti? Amiira atis moo? Ayi kadeessumaa. Amma how are you doing jechuun rakkisaa dhabar. What are you doing jedhama ture. What are you doing gooni jedhee maal godhaa jirta naan jedhee ani immoo right comment sirriitti hin beektatanii waan taane barreessinaa nan beekaan. How are you jechuun akkam jirta jechuudha. Doing jechuun godhaa. Akkam jirta akkam godhaa jirta jechuudha tarii. Rakkisaa dabala. Wallaahi fatuu garaana dhukkubsite maaliif? Dhiisii ofirraa Ingilishii lubbuu. Yaa Ingiliffii fi intiniin difratii nama barbaade dheetanii liqii nama gaafachuun how are you doing akkam jirta Jariilaalii akkasii qoyaagaa waan ta'e wayii nama suwaas Guys, what are you doing? Maal hojjetaa jirta? Jallaan anti dhuftee fi komentii qofa dubbisuu fi yeroo hin dabbarame akkasii. An tokko biyyee nyaadhu maaliif na waan ta'eeti? Asii namni 50 asii yaa'ee deeme jechuudhaati. Komentii ko barreessite ajendaa korkaa nagattee. Xiiqii jirtaa qaalii akkami naguma wayne sargii mucaa kanaallee dhiyaate yaa rabbi kan piroofaayilii kaanne kam dhiisna. Xiiqii yoomii kan kee gaafa meeqaati? Mee 4 amma guyyaa meeqa? 30 wayne guyyaa 4 tafe abshir baqa irra kaadha piroofaayilii. Yaa wallahi guyyaa 4 tafe isaa ji'uma makana miti ji'uma taanu kana 30 makana booda harri 30. Profaayilii irra kaan nagaa silas wal jala dhudhufe hin beekta miti guyyuma 2-3 walirraa bunnee dhuma ka'ataa jirra.
kaleessuma reefanii piroofaayilii fa'aa ofirraa buusee hadhamu koo kaadhee nurra laalinaa jechuudhumaaf ishee inshaallah hin kaanna. Piroofaayiliin kaannaa milkiin garii rabbi siyaa milkeessu inshaallah bi'iznillaa immoo taa'in injifattaa irra aantaa abshirshi. Qoy Madi. Yuuzarii kee akka baramu feetamoo. Ani bari nosso maa durii yuuzarii koo bismillah. Durii yuuzarii koo reediidhaan hin deemaa. Reediidhaan hin deemaa. Yuuzariin kan koo reediidhaa piroofaayilii keessanuu gara kaawwattaniin dhabdanii dhugaanii. Yaa wallaa laazim an piroofaayilii kiyya kanuu har'umanitti deebisee suuraa koo. Intini kan keemmoo kaannaa kan keemmoo si qabsiisnee kaan immoo kan sabriinaa kaannaa immoo guyyaa sadiif jechuudha gaafa furii si taphataa gaafa torbaa mee hidhamti immoo ilaala joonii sabriinaadha mee keessa garuu kan nu cinqan jiru kan biraa akka kanuma keeti kan kee kaannas sokkee rakkoo miti kan kee durayyuu wal jala ture subhaanallah nama meeqa dinnee nama meeqa wallollee wallaahi amma geemee yeroo taphadhuyyuu boontuun jimmaan akkamitti na biraa dhaabachuu diddettee na lolaa turte natti baay'ateen jedheen hundi. እና አብሽር ስለስ ነምኒ ፕሮፋይሊ ነማ ካቱሲ እንትኒ ጀዱሲ ያው የሮማ ነምኒ ነመጋፈቴ ማል ረካቴ አቲ የሮት ጀዴ ነመጋፈቴ የሮ ገስቲ ደመን የሮ ከቲ ነማርገን እከሌ ጠበቃ ባይቴ በርሲሱ ዳፍ ነመገርጋራ አኩመ ቤክሲስ ተቆቲ ነመፈየደ ሰንማፊ አከሲስኒ እንጀዳ አንቺ በዲ ኮቱሰን ዋንስ ጋፈዳ ሚቀኛ Fatu maal gooti beektaa mi'uutachii gootee jechuudha. Ingiliffa kan kee kana mataa sitti raaftii bar arraba sitti baasti osoo argite garaana dhukkubsitee gara koomintii godha gidhaani. Ajaa'iba! Ofiisiitii lakkaachi mi'uutii of keesseeyyuu ana dhaggeeffatteedha. Mi'uut of gootee teessee jechuudha. Si dhaggeeffatti Ingiliffa keetti arraba baasti beektaa teessee hidhii raaftii osoo argite garaana dhukkubee. Har'aanii maaliin godhe beektaa? Nama laayifii jiru nu ilaalaa jedhani. Nama sadii nama furii taphataa turre asuu wajjin asuun tapha tokko taphattee baate achumaan tapha biraa eegaluuf nama sadii taane ana haadha faatee faaffiidha. Achumaanii namni laayifii irra jiru falchuudhaa fi ekelee itti haadha faateen asuun mammaatti binaamin jette. Achumaan itti yaata godheedhaan beektaa. Achumaan asii itti argaan asii. Asii itti argaaniyyuu asii si ilaala. Mana sisa lagi terbiga. Nasi lamanya dah mau negi mana cawat jette jechuudha takka. Nasi lamanya dah mau negi mana cawat jette jechuudha takki mooti beektaa. Sana lalu jedhan iyyuu amma sitti argaan. Ammas itti argaan. Nan dhiisa sitti wajjirra jawaan dhiise jarma biraa bahee wajji taphataa jedhe. Wallaa laazim. Isin geemii taphannaa namumaan argattu kanaaf bar ixaadhumaan qabnumaa anaa waliin taphannaan anatu iyyuu adabaanii bar warri sii beekan illee ana bira dhufanii iyyuu ana tafsiisu gizee sana. Yaa intiniidhaa fi ani immoo beekaatuman harkisee silumayyuu malee ani namni isin bira hin jiru geemis namni tafsisaa dhusu hin jiru erguma sila deemte iyyuu namnumti lilii tokko naa darbee jiru calliseetuman irruu namaa guutaara malee yeroo jarna harkisan. Maakiyya. Odeessee waan nama beeku ta'e jara akka faaffii yookaan yaada faatee minaan ta'e callisee wajjin seenaara. Okay. Ajaa'iba wallaahi. Ani yaa biran ture beektaa gizeen asii immoo achi dhaqu maal godhaatti jedhee yeroon bira deemu mi'uut godhattee jechuudha. Ingiliffa kee kanatti arraba baasti beektaa fuula sii kana guurtii hin kolfite garaan na dhukkubee amma na odeessaatti gaa odeeffadhu jettii bar. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatu maammee. Waalaikum assalaam. Ma jirtaati? Ayi badii jalan dhabamtu isaa? Wallahi. Madi. Sida maaluma taate garuu? Yoom? Iftee baatee alla tolu? Gizee kam?
Yeroo nan sila gastii raawwataalee bu'achi maan ciftee baate? yeroo gas achumaan hoo ammas an si biratti taa'ee mataa waan mudatamu ana ana ofii kooti beelli garaa na gubee jennaan hawaan ol si qaan si garaa dhumaatti. Mawaasi mudatu sila koi. Kenali beber. Saniyyuu moo tiktaakii bara dhumaa kana keessa maalan taara yaa rabbi allaa jedhee. Nama sila mara ya habibti of eeggatu. Bareechiti yookiin quraana banadhu seeni. Wallaahi waan barbaadu jira beektaa. Yaa wallahi jara biraatiin si dhabanii jechuudha. Du'aa isitti kadhatanii madiinaa jechuudha laayivii dhumarratti rabbi naaf salphise jedhanii. Silaa waan jedhe jalqee suuraan ergitu yookaan viidiyoo ergitu. Dhugaa rabbi amma waan akkanaatiin na qabachuu danda'an yaani koo taate ayoo waan ansi qofaa wajjiniin yookaan silkii haasaaruun seemu ansila lamuudhuma algaadhumarra ta'e laayiviin galuun jedhe kamaa ergasii kursii irratti takkaa waa na mudateen beeku durumaan akkasitti laayivii seena baran. Nyaattatee cisteennaan garuu taaleen bu'ee akkatti cufattu jedheetan ammas yoo ta'e nyaasofne namni dabala jedhee garuu namni sin jiru yaa'ee dhumee ture. Aniyyuu jechuudha kurrifadheeni achumaan irraa ba'e. Isa sana immoo irra deebi'ee dhaaleen kolfa beekta. Akki atitti kurrifattee itti achi baqatte jechuudha. Saalaas bawwaan alli kunnee bara. Madi maaliif na kofalte silasitu iyyuu qoonqoo qabeeshi immoo maal jette beektaa gizee ingiliffii afaan qoonqoo keessaa na bahu. Yaa saniifiin sirra qabe ayuu. Deputation jettee torgamte kan bakkeetti kolfite maafisi gadanii jennaan asumaan sirra kolfe. Mammee galatu. Qoy bakka qoy mee. Wallahi hojii keessa nyaadhaa.